Asham harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa kun oduu gaggabaaboo torban kanaaf qabannedha. Oduu gaggabaaboo torban kana kan isinitti himu Allalisaa Dhaabaati. Godina Shawaa Kaabaa Aanaa Dharraa keessatti cabinsi dhaabbilee tajaajila hawaasummaa mudate olaanaa ta'uu maddeen naannichaa himani. Aanaa Dharraa keessatti sababa weerara hidhattoonni faannoo raawwatanii fi wal waraansa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromootiin manneen barnootaa 93 keessaa 4 qofaatu tajaajila kennaa jiraachuu jiraattonni himani. Aanicha keessattis manneen barnootaa waggoota 5fis hojii baruu fi barsiisuu dhaabanii akka jiran maddeen himani. Manneen barnootaa ganda Iloo Waayyuu Baabbuu fi Dirree Odaa waggoota 5 darbaniif tajaajila baruu fi barsiisuu hin kennine jedhamani. Manneen barnootaa baadiyaa Aanaa Dharraa keessattis argaman tajaajila ala ta'us himanii jiru. Mootummaa fi jiraattonni godina Baalee Aanaa Gubbaa dhimma paarkii biyyaalessaa Garreen Baalee keessaa ka'uu irrattis atakaroo keessa seenuu hordofee mootummaan manneen jiraattotaa humna waraanaatiin diigaa jiraachuu jiraattonni himani. Eebila 4 bara 2025 sannatee ganda diimtuu jedhamuttis diigumsi manneen loltoota mootummaa hooggantoota godinaa fi Aanaa Gubbaa akkasumas bulchitoota paarkiitiin diigamee jiraachuu jiraattonni himani. Yeroo manni diigamu jalqabanis namoota hawaasa keessaa akka manni hin diigamneef birmannaa taasisan 3 hidhamuu jiraattonni naannichaas himani. Namoonni kun waajjira poolisii magaalaa Gubbaatti hidhamanii jiraachuus jiraattonni himani. Gamtaan Awurooppaa Itoophiyaatti walitti bu'iinsa uumamaa jiru irraa baay'annachuufis dabalatee sagantaalee misooma jaaf kan oolu yuuroo miliyoona 200 fi miliyoona 40 deeggaruunis dhagahame. Waliigaltee deeggarsicha ministeerri maallaqa Itoophiyaa Ahmed Shidee fi Itoophiyaatti bakka bu'aan gamticha ambaasaadar Soofiyaa Masbarguu mallatteessaniiruus jedhame. Deeggarsicha yeroo Itoophiyaan fooyya'insa diinagdee hojiirra oolchuu jirtuttis raawwachuun isaas akka gaariitti ilaalamu ministeerichis himani. Ambaasaadar Soofiyaan gama isaaniin deeggarsichi biyyoota miseensa gamtichaa irraa kan argame ta'uu kaasanii misooma diinagdee Itoophiyaafis kan oolu ta'us hubachiisani. Akkasumas immoo dhaabbilee dimokiraasii jajjabeessuun adeemsa haqa ce'umsaa deeggaruun sirna Kooriyaa fi walqixxummaa hawaasummaa cimsuufidhaafis jedhame. Lammiileen Itoophiyaa dhibbootaan lakkaa'aman biyya Maayinaamaar keessattis maafiyaanotaan ugguramuun hojii maallaqa onlaayinii iskaayimii irratti bobba'anii jiru jedhame. Lammiileen Itoophiyaa garri caalaan barsiisota yuunivarsiitii fi hojjettoota baankii ta'anii birrii 200 hanga 300 kaffaluun hojii fooyya'insa barbaaduufis karaa daldalaatiin gara biyya Maayinaamaaran imalanii. Hojii hannaa maallaqa onlaayinii irrattis bobbaafamuu fi miindaa malee maafiyaanotaan ugguramanii hojjechaa jiraachuunis dhagahame. Barsiisaa yuunivarsiitii fi barataan digirii sadaffaa ta'uun isaa kan hime namni tokko namni 246 lammiilee Itoophiyaa ta'anii garee riphee loltoota Dimokiraataa Keeriyaan Budisti Aarmii jedhamuun fulbaana bara 2024 maafiyaanotaan harka baafamuun kaampii waraanichaa keessa jiraachuus hime. Akka barsiisaa yuunivarsiitii kun jedhuttis jalqaba daalalaan hojii kompiitaraa hojjetamuu fi miindaan ji'aan $1,500 ta'e akka jiru nutti himuun hojii fooyya'aa barbaachuufis maallaqa guddaa kaffallee garas imallee jedhe. Barsiisonni yuunivarsiitii fi hojjettoonni baankii hojii miindaa fooyya'aa qabu barbaachuufis namni tokko birrii Itoophiyaa 200 hanga 300 kaffalee gara Maayinaamaar imaluun dubbii faallaadha jechuunis hime. Gaafa buufata xiyyaara Taayilaandii gahan konkolaachisaa fi nama dhuunfaa tokkoon simatamuun gara biyya Maayinaamaar bakka hojiin irra jiru dooniin geeffamne jedhe. Osoo hojiitti hin seenis tura bilbilaa fi paaspoortii irraa fuudhamuun kan ibsu barsiisaan kun achi booda hojii maallaqa onlaayinii irrattis waliin dhahanii saamuutu dirqamaan bobbaafamtaa jedhe. Hojiin kun hanna onlaayinii iskaayimii waan ta'eefis kompiitara waliin dhootee namoota irraa maallaqa saamuun gara maafiyaan kanaafis ji'atti namni tokko $10,000 hanga $15,000 galchuu ibse. Hojjetaan hamma galchuun qabu gadi galchee yookaanis hin hojjenne adabbii hamaa kan akka reebicha mana dukkanaa keessatti guyyootaafis nyaataa fi dhugaatii malee hidhamuu, shiboo elektirikii waadamuu, afaanii fi harki ukkaanfamee fi hidhamee reebamuu, kaffaltii miindaa malee tola hojjechuutiifis kanneen birootu irratti raawwatamaa jedhe. Bakki hojii daangaa biyya Taayilaandii fi Maayinaamaar bakka Kooniyaa jedhamuttis yoo ta'u kaampiin hojii hanna onlaayinii kana irrattis lammiileen kana bobbaase ammoo kaampiyaan Kuwiitidha jedhe.
Oduu biyya alaatiin. Feestivaal Federeeshinii Ispoortii Ameerikaa Kaaba Osfaanaa kan bara 2025 Ameerikaa Siyaatilitti akka deemsifamu Federeeshiniin beeksise. Pirezidaantiin Federeeshinichaa Qamal Qabattoo akka jedhanitti feestivaalli adoolessa 26 hanga hagayya 2 bara 2025tti adeemsifamu qophii bal'aan taasifamaa jiraachuus himani. Waldaan hawaasa Oromoo Siyaatilii fi Koreen Osfaanaa gamtaan hojjechaa jiraachuus hime. Osfaanaan bakka ispoortii qofa osoo hin taane bakka Oromoon eenyummaa aadaa fi afaan Oromooti addunyaatti argisiisu akka ta'e kan himan pirezidaantiin Federeeshinichaa Oromoon akka itti hirmaatus waamicha dhiyeessaniiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa oduu gaggabaaboo torban kanaaf qabanne kan gammaatti daawwataa turtan ture. Oduu gaggabaaboo torbanii isinitti makaan ture Allalisaa Dhaabaati. Oduu gaggabaaboo torbanii hanga walitti deemutti immoo qophiilee Horni Miidiyaa waliin turtii gaarii qabaadha.